initiative kabajamoo muummee ministeeraa kenna yeroo baay'ee fudhatanii gadi buusanii fi kabajamoo pirezidaantii kennan hoogganaman giddugala godhannee dhakaa bu'uuraa kaa'uu doon taane xumurree riivaanii kutu kun seenaa piroojeektii keessa jijjiira jennee fudhachuu dandeenya. Akkaatuma kanaan bara 2011 piroojeektii 2011 xumurree eebbisiifnee tajaajila banaa gooneera. Bara 2013 dhiifama. Bara 2014 piroojeektii 2020 eebbifnee tajaajila banaa goone. Bara 2015 piroojeektii 19,900 xumurree tajaajilaaf banaa goone. Bara 2016 20,664 xumurree bara 2017 bara darbe jechuudha. Piroojeektii 2021 bifuma wal fakkaatuun xumurree tajaajilaaf banaa goone. Barana akkuma duratti isinii kaase piroojeektii 2028 hojjetamaa jiran kana keessaa piroojeektiin 2021 xumuramanii tajaajilaaf qophaa'aa kan jiran ta'uu isaa carraa kanaan kaasuu barbaadeeti. Piroojeektoota kanneen keessaa 2028 kana keessaa piroojeektiin 2024 ta'u piroojeektoota haarawaa. Kenna tajaajilaatiin haa ta'u mootummaan haa ta'u miti mootummaan haa ta'u qaamolee kamiinuu qindoomina humna waloo kenna karaa guutuu ta'een hojjennu akkuma jirutti ta'ee piroojeektiin 2024 piroojeektoota haarawaa fi kana keessaa immoo piroojeektiin 4,461 piroojeektii buuleeyyiidha jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Kana keessa piroojeektii kana qaama kamtuu raawwata jennee fudhachuu dandeenya. Piroojeektii mootummaa federaalaa naannoo Oromiyaa irratti hojjetu jira. Fakkeenyaaf daandiin jira, bishaan irratti kan hojjetamu jira, buufata xiyyaaraa irra kan hojjetamu jira, humna ibsaa irra kan hojjetamu jira. Kanaaf kunneenis piroojeektii mootummaa naannoo Oromiyaa akka federaalaatti hojjetaman jennee fudhachuu dandeenya. Piroojeektii sadarkaa naannootiin hojjetaman jiru gara 8,600ti. Piroojeektii godinaaf magaalli hojjetu jira gara 1,756ti. Kan aanaaleef godinaaleen aanaalee fi magaalonni uummata qindeessanii piroojeektoota hojjetantu jira jechuudha. Piroojeektoonni kunniin gara 18,320ti. Akka waliigalaatti naannoo Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana piroojeektoonni 28,000 fi 800 kan hojjetamaa jiran yoo ta'u kana keessaa akkuma jalqaba isinii kaase piroojeektoonni 22,000 xumuramanii eebbaaf kan qophaa'aa jiran ta'uu isaa carraa kanaan kaasuuf. Meebii maddi bajetaa piroojeektoonni kunniin ittiin hojjetamu eessaa dhufa kan jedhu gaafiin ittaanu ka'uu danda'a. Madda bajetaatiin yoo laalle parsantiin 60 piroojeektoota 28,800 hojjetamaa jiran kana keessaa parsantiin 60 yookaan immoo piroojeektiin 17,291 kenna tajaajila lammummaatiin raawwatamaa jiru. Hirmaannaa hawaasaatiin raawwatamaa jiru. Humna walootiin hojjetamaa jiru jechuudha. Kanaaf humna hawaasa keenyaa hagam takka asirra akka fayyadamaa jiru karaa kanaan laaluun ni danda'ama. Piroojeektiin 10,565 yookaan immoo parsantiin 37 piroojeektii mootummaan raawwatamu. Mootummaa naannoo, mootummaa federaalaa, magaalota, godina aanaa dabalatee jira. Yaa mootummaan afurtu jira. Federaalli jira, naannoon jira, aanaan jira, gandi jira. Ganda yoo jennu hirmaannaa uummataatiin hojiilee raawwataman. Kunniin walitti dabalamee kanaaf parsantii 3 immoo miti mootummaa fi qaamolee birootiin piroojeektoota hojjetamanii akka waliigalaatti piroojeektiin hirmaannaa hawaasa keenyaatiif mootummaan hojjetaman parsantii 97 kan fudhatu ta'uu isaa carraa kanaan kaasuuf. Diinagdee fooyyessuu injifachuuf morkaa wabii biyyoolessaa guddina sadarkaa tumsi badhaadhinaa filannoon si harkaa fakkeenyummaa Itoophiyaa cimsaa tarsiimoo ida'amuun biyyoo fi ceesisaa galmee garee keenya dhaamsaa waliif labsaa milkiin injifannoo tomboora qabsiisaa fakkeenyummaa Itoophiyaa cimsaa tarsiimoo ida'amuun biyyoo fi ceesisaa galmee garee keenya dhaamsaa waliif labsaa.